Hashama harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii haaras viidiyoo haaraadhaan gara keessan dhufeen jira akka jaalatanis abdiin qaba ergaa isiniif qaba hunduma warri afaan oromoo dhageessanis dubbattanis akkasumas immoo warri chaanaalii mataa keessanii qabdan akkasumas immoo kan chaanaalii hin qabneef jechuudha ergaa xiqqoo gabaabduu daqiiqaa 5 isiniif qaba wanti qoshee irraa bartu jedhee yaada wanti qorraa bartu jedhee yaada waa'ee kana duraan illee dubbadheen jira garuu ammas dabalataan dubbachuun barbaada sababni isaatis namoonni ijoollee hedduun akkaataa chaanaalii itti banatamee nutti viidiyoo nuuf hojjedhu naan jedhanii warri na gaafatan jiran isaaniif jedhe viidiyoo kana nan hojjedha jechuudha viidiyoo kana akkaataa chaanaalii itti banannu osoo hin taane wanti nan hojjedhu komiidha jechuudha komii warra afaan oromiffaa dhaga'aniif warra afaan oromiffaa dubbataniif akkasumas immoo chaanaalii garaagaraa qabaniif ergaan qaba inni tokkoffaa ergaan kiyya inni duraa jechuudha yeroo baay'ee jechuudha hin beektan baay'een keessanii dura afaan amaariffaatiin nan hojjedhaan ture garuu ergaan ani afaan oromiffaatiin hojjechuu jalqabeete jechuudha ati intala oromoo taate maaliif afaan amaariffaatiin hojjettaa baay'een keessan akkumachaa turtanii sana booddee maaliif ani kan barbaadu namni tokko yoo ofii isaatiif ta'ee namoota naannoo isaatiif ta'a yoo ofii ani osoon ofii kiyya qabeenya guddaa isaa horadhe ana bira maatiin koo rakkatu jechuudha maatii kiyya irraa yoo darbe immoo naannoo kiyya yeroo darbe immoo lammii kiyya yookiin biyya kiyya jechuudha naannawa ani itti argamu sanan gargaarsa achumaan deema jechuudha mitire akkasi anillee afaan oromiffaa dubbachuu kootti nan boona malee wanti nan itti gaddu hin jiru jechuudha intala oromoo ta'uu kiyyatti nan boona garuu akkana yoon jedhu warri afaan biraa dubbatan warri afaan amaariffaa dubbatan guraageeffaa dubbatan afaan silxee dubbatan afaan garaagaraa dubbatan yaa gaddanii yookiin yaa bo'anii jechuun barbaadu isaanis afaan isaaniitiin yaa bo'an kennaa waaqayyooti waan sin ajaa'ibu ani ofii kiyyaatiif oromoo ofiin goone namni biraa immoo ofii isaatiif oromoon taane amaaraan taane namni kamiyyuu filateetii miti waaqayyotu akkas godhee by the way ani waaqayyo saagas mara addaan nu qoode jedhee yaadu nuti addaa wal qoodeennaaf fakkaata akka yaada kiyyaatti jechuudha ani haa wanta ani jechuu barbaadu har'a komiin ani qabu maayidha warri afaan oromiffaa dhageessan yookiin afaan oromiffaa dubbattan akkasumas immoo warri chaanaalii qabdan fakkeenyaaf xiqqoo warri view qabdan xiqqoo ishee agas mara afaan oromiffaatiin hojjeteetoo ka view guddaa qabu argeen beeku nuti ani na ajaa'iba yeroo tokko na salphachiistu yeroo tokko dhugaasin hin jedhaane lammiin oromoo kun zimmeedheet mu yoo sillaal cal jedheetuma na gaddisiistus waan sin ajaa'ibu jechuudha akkuma dureessin hin jedhe namni tokko yoo ofii isaatiif ta'e boodarra maatii isaatiif boodarra saba isaatiif ta'a malee namni tokko jechuudha ka'eetuma zimmeedheetuma amma odoo ofii fuula isaa osoo hin dhiqatin namaaf fuula dhiqadhu jechuun danda'u aguma salphaa fakkeenya salphaa yeroo isin fudhadhu jechuudha maal jechuun barbaade gabaabumatti nuti baay'inaan saboota biraatirraa hin caallaa jedhamee yaadama miti afaan oromiffaa warri dubbatan afaan oromiffaa warri dubbisan warri afaan oromiffaa dubbatan warra guraageerra warra tigreerra warra amaaraarra warra silxeerra warra akkasii sabaaf sablammoota hundumarraa kan caalu yookaan afaan keenya bal'aadha jennee yaadama miti afaan oromiffaa enna nagaddisiisa yeroo tokko maaliif itti fayyadamnu kanatti maaliif eessa jirra nuti eessa jirtanii mee sabuma oromoo maaloo eessa jirtan dhugaa mee ani maaloo ani baay'ee tokko isinitti gaddee baay'ee tokko isiniif gaddee eessa jirtan kiyyaa miti amma ani waa'ee chaanaalii kootii miti kanaan haasa'aa jiru waa'ee chaanaalii namoota gurguddaa xiqqoo warra ana dura jalqaban warra na caalaa barsiisan namoota akkasitti fi yaadaa jira waan sin ajaa'ibu jechuudha eessa jirtuu maaliif mul'attanii miidiyaa irratti eessa miidiyaa fayyadamtanii baadiyyaa
bakkee ibsaan hin jirre bakkee wifi hin jirre bakkee daataan hin hojjenne jirtanii anaka oromoo afaan oromoo dubbatutti chaayina social media ordofu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha dhugaan kun yoo isiniif liqinfamuu baate tufuu ni dandeessan namni afaan oromiffaa dubbatu addunyaa kanarra baay'eetu jira biyya alaa keessa biyya keessa ijoollee amaaraa caala ijoollee oromootitu biyya arabaa jira na amantes dhiistes jechuudha ijoollee amaaraa ijoollee tigree ijoollee guraagee ijoollee silxee caala ijoolleen oromoo biyya ameerikaa keessatti hin argamu biyya jarman keessatti hin argamu garuu baay'istanii nama gaddisiisan baay'istanii jechuudha maayidha wal guddisuu jechuun maal jechuudha isiniif wal guddisuun afaaniin miti baaniitu achirratti ebiluu akkamitti baqaa nama arrabsu sanyii nama arrabsu kuni guddinaa miti gaayisii afaan keessan qabadhaa isin gadheewwan wayida dhugaa isin jedha arrabni isinitti xiqqaata isin ulee ture silaa isin duuba deemanii isin goguun jechuudha dhugaa isin jedha rabbi afaan keessan bal'aa baay'isee guddaa jechuudha kan ittiin dubbattan kan ittiin nama komattan kan ittiin nama arrabsitan garuu ofii keessanii dandeettii takka yookaan immoo saba keessaniif waan tokko kan isiniif fayyannetu jira jechuudha waan tokko faayidaa tokko kan hin qabne laayikiin gootan dhugaa waaqayyo ijoollee oromoo keessaa meeqaaf meeqa kan laayikii namaaf godhu meeqaaf meeqa irra maal jettee ergaa akkamii dabarsiti jettanii kan ilaaltan meeqaaf meeqa isin keessaa nama muraasa nama baay'ee xiqqoo jechuudha baay'ee xiqqoo hin jirtan duutanii jirtan isin hin jirtan lubbuun keessan hin jiru mee ani oromif ani baay'isee dangadda yeroo tokko dhugaa isin jedhame mee ani bee amma waa'ee mataa kiyyaati miti kan isin odeessaa jiru eessa chaayinaaliin namoota gurguddaa kan jedhu yoo hin jiru jechuudha warri afaan oromiffatiin viidiyoo hojjetan chaayinaalii guddaa chaayinaalii beekamaa chaayinaalii baramaa moo anatu miidiyaa irra hin jirre maafan arguu dadhabe maaf hin jiru eessa dhaqxan fakkeenya tokko isiniif fudhadha doktor Nafiyaad Geetuu fakkeenya jechuudha ilaalaa meefiusa wanti inni barsiisu wajjin hin gonkumaa waliin hin deemu afaan amaariffaa warra dubbatan keessaa immoo isinitti hima lammi wayii immoo yetambiitiyo bu'an jedhu yoo laaltan akkasumaan mana rifeensaa deemte rifeensa ishee filatte gaaf kaan uffata qayyaratte gaaf kaan fuula dhiqatte fincooftee isin faatu laala waaqa eenyutu laala namni biraa jenne kaanu sabni keenya sabaa nama afaan amaariffaa dubbatu afaan guraageeffaa dubbatu afaan biraa dubbatu irra caalaa erga jenne akkamitti view nama kaanii waliin qixxaata sila kan official Geetuu Dr. Nafiyaad Geetuu caaluu qaba ture yookaan dubartii saniitirra jechuudha dhugaa isin jedha rabbi garuu sin maalidha wal guddisuu wal jijjiiru isin arrabaaf kaadha yeroo namni zaranyinatiidhaaf jechuudha zaranyinatiidhaaf kuni faayidaa tokko ani maybe faayidaa dhuunfaa keessanii itti argattu ta'a waan akkasitti odeessitaniif waan maybe amaaraan akkana oromoo tigreen akkana guraageen akkana silxeen akkana yoo ittan maybe faayidaa dhuunfaa keessanii itti fayyadamuu dandeessu malee nuti oromoodhaaf waan isin buustaf hin argine homaa tokko hin argine dhugaa isin jedha ani homaan argine gama kiyyaa afaan keessan bantanii yeroo hundumaa jechuudha miidiyaa irratti gabbaatanii afaan keessan bantanii cuftan waan isin oromoodhaaf buustan xiqqoo shillan argine agaammaa jettee jechuudha hundumti keessanuu waa'ee zaranyinatiif warri eenyu maqaan isaanii isin been nama jijikiyyaa nama godhee laalu isin dhugaa isin jedhaan sorry for you guys dhugaa isin jedha baay'ee tokko isin gaddaani baay'ee tokko akkuma duratti isin jedhe namni tokko yoo ofii ta'e dura yoo ofii ta'e maatii isaatiif ta'a namni maatii isaatiif hin taane immoo biyya isaatiif yoo miyyuun ta'u biyya balleessa malee jijikiyyaa jechuun kan intala ishee arrabsitee miidiyaa irratti jechuudha dhugaa isin jedha akka namni salphachuu hin qabnetti intala ishee salphiste gadi buustee namni yaadan gadi bu'achuu waan xiqqaa sanatti fakkaate yeroo armee ofiitti gadduu maal akka ta'e armeen ofii intala ofiitiif maal akka taate maybe hin beektan jedhee ta'e yaada yoo jaalalli kan sidiif galu ta'e
isin garuu manfasii intinitiin qabamtanii afuura hamaa afuura zaranyinatiitti isin keesseera waan ta'eef akkatti isin maraacha wanta yaaddan wanta gootan wanta godhu qabdan hin beektan naaf fakkaata warri manfasii afuura akkasii keessa jirtan dhugaa waaqayyo sinirraa cabsu sababni isaatis wanti gonkumaayuu deeggaramuu hin qabne wanni isheen bee waan biraa osoo hin taane jechuudha. Dubartiif dubartii yoo wal fuute Itoophiyaa keessatti rakkoon qabu jedhee nama deeggaruudha jiiji kiyyaa jechuudha. Isin immoo nama ishee deeggaru isinis wanta ishee nama tokko deeggartan yoo taatan wanta isheen gootus wajjiniin deeggartan jechuudha. Isin galee miti waan tokko akka hubattan nan barbaada. Afaan keessan akkanatti bantanii miti waan tokko garuu akka beektan akka hubattan nan barbaada. Dhugaa isiniin jedha isin duutanii jirtu ani isiniin jedhe durattu hin jirtan lubbuudha. Eessa miidiyaa irratti isin argaa hin jiru. Yeroo wal guddistan, yeroo dhuguma saba keessaniif yaaddan, saba keessaniif loltan, saba keessaniif dhaabbattan isin argaa hin jiru. Eessa akka jirtan rabbi kun haa beeku. Garuu gaafa politikaan ka'u jechuudha. Gaafa gosni tokko gosa tokko irratti duun gaafsan sinan arga. Shanii koo, beluu koo, aba'oo koo, bilabilaa koo, intinaa koo. Ara shame on you guys. Maadhaa isinii. Maal taatanii eessa jirtanii maafuuf hin bartan maafuuf hin beektan maaf gara mataa keessanitti hin deebitan sammuun keessa sirriitti yaada sirriidha ofii hojjechaa jira of to'adha of hubadha maal gochaa jira maalan deeggaraa dhugaa sin dee baay'isee tasinti gaddaan baay'isee jechuudha yeroo cal jedhetumaan gaafan sooshaal miidiyaa kana asiifachi daalsa soo jechuudha baay'isee tan gadda. Baay'isee jechuudha. Inna warri chaayinaaliin akkaataatti banamu ምናምን natti ምናምን jetta maal sin fayyada namni sin deeggaru jiraate beekan sin bartanii too chaayinaalii banuu jechuun salphaa miti guyyaa tokko wanta ta'uu miti guyyaa tokko waan qarshii argisiisuu miti waggaa lama keessatti guyyaa lama naa kaffale kana dadhabbii duwwaa jechuun hin danda'amu wanta nan ishee godhumoo ilaaluu ni dandeessan dhugaa naman barsiisu dhugaa waa uumaa irraa baruu ni dandeessan namni hubatu garuu nama hubatu wanni nan dhufisin kalaaf anna gabaabumatti jechuudha warri akkanumaan cal jettanii tuma gisuma gosa tokko deeggartanii alta miidiyaa irratti dhuftanii afaan keessan cufaa isinii jechuu barbaada akkasumas immoo mee dhuguma yoo lubbuudhaan jiraattan ta'e ani gama kiyyaan hin jirta isiniin jedheen jira yoo dhuguma jirraa nuyi lubbuudhaan jirraa ilaalatuma jirraa yoo ta'an dhugaa isiniin jedha saba keessan deeggaraa sooshaal miidiyaa irratti oolmaa gaarii